bara jire jettu bara maaltu jira barri homaan taane numa walit jira. Ashama harka fuune daawwattoota hordoftoota Reedii Adamsuu akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabaja bakkuma isin jirtanitti isin haadha qabu jecha egaan daawwattoota keenya qophii tokko qabannee isiniif dhiyaanneera hamma xumura qophii keenyatti nu waliin turaan affeerraa kooti. Namoonni chaanaalii keenya haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe gochuun maatii keenya ta'a isiniin jenna. Egaan wanni ni durarratti bara jira jettu bara maaltu jira barri homaan taane numatu walitti jira jedheef maaliifi bara Oromoo ajjeesu keessa jirra malee bara diinni Oromoo ajjeesu keessa baanee jirra. Dur diinatu nu nyaata, diinatu nu ajjeesa, har'a garuu Oromoo ajjeesa, Oromoo hidhaa jira jechuudha. Maaliif isin jedhee waan baay'ee na gaddisiise tokko jira. Guyyaa galeessaa akkuma argitan mucaa lafaa dhufaa qacalee mootummaadhaan ajaja mootummaa fudhatee Oromoo dhumti. Poolisiin Oromiyaa ilmi Oromoo ajjeese. Rasaasan osoo uummanni meeqa argu duuba dhaawatee rasaasatti darbe. Inumaayyuu kan isaatirra kan nama ajaa'ibu tokkotu jira. Har'a ka ajaa'ibaati. Milishaan beeytanii milishaa gandaa nama ollaa keetii nama safara keetii jechuudha. Milishaa jechuun aangoo jabaa miti kilaashii qofatti kennamaa naannoo saniin lallaalan totto'ata. Bara milishaan gandaa namni ollaa keetii aangoo xiqqishuu qabu waanti fayyadamee rasaasan haadha ofii obboleettii ofii nyaatu keessa jira. Baay'ee na gaddisiisa. Harargee baatti dubartii ulfa ji'a torbaa qabu. Dubartii ulfa ji'a torbaa qabu. Abiyyi maaliif hin deeggarre jedheeni milishaan ganda ni waan garaas nyaatu. Akka waan dirqamni jiru Abiyyi maa hin deeggarre mootummaa kana maa hin deeggarre jedhee ulfa ji'a torbaa odoo ija isaatiin argu rasaasa waxalee lubbuu sii baasee jechuudha. Mucattii xiqqoo ulfa ji'a torbaa qabdu jechuudha. Bara ummanni naatoo walii dhabe, bara obboleessi obboleettiitti garaa jabaatu, bara ollaan ollatti garaa jabaatu. Bar wantummaan nuti diina komannuuf tokko hin jiru. Diinni diina caale ofii walitti ta'aa jirra. Ollama keenyatti aangoo walirratti agarsiifataa jirra. Hanga ammaatti Oromoon erga Abiyyiin aangootti ba'e kan wal fixuutti jiru, kan wal ajjeesutti jiru, kan wal miidhutti jiru Oromootu walitti bu'aa jira malee takkaa diinni nun dhoofne diinatti quban qabnu dhugaa isinii maal haqa jiru isinii maal. Wantummaan diina sababannu takka hin jiru. Warri lubbuu baasu jiru ilmoo keessan, obboleessa keessan, obboleettii ta'e, fira kee, ollaa keetti kan ajjeesaa jiru. Poolisiin Oromiyaa Amaaraan dhufne, Tigreen dhufne, Walaayittaan dhufne, bakka biraatiin dhufne Oromoo keessaa bahe, sima keessaa bahe, milishaan gandaa Oromoo keessaa bahe, si keessaa bahe, Abiyyi Ahmad Gondariin dhufne, Goojjamiin dhufne, jaalannus, jibbinus, ilma Jimmaati, ilma Oromooti, Oromoo keessaa bahe. Barsoomne milinik jenna malee wanni milinik isa godhe tokko hin jiru. Oromoodha. Oromoo nyaataa jira. Maqaa dhiiga biraa qabaatu waan biraati. Rakkoo mitiin. Abbaan fedhes qabaatuu danda'a, qabaatuu dhabuu danda'a. Garuu hundeen isaa deemee Oromoo ta'uu abbaan fedhen kaatu. Kanaaf diidan koomannuu isiniin jedhee nuti wal nyaataa jira gaa. Amma mucattii duuteef rabbi jannata haa kennuu fi lubbuu lamatu baay'ee jechuun hin danda'ama. Dubartii ulfaa duutee ji'a torba hojii jechuun ka garaa keessa jirullee lubbuudha beekaa. Lubbuudha. Dhaleetiin ilmoo guyya kana bakka tokkoon gaadhe jettee baadhattee deemti. Abbaan ilmoo saniittis ilmoo dhalatu geette jedhee sammuu isaa keessatti garuu guyyaan namaa kun yoo ga'e dabarfachuun homaa hin danda'amu waan ta'eef rabbiin jannata haa kennuuf jenna. Wanni irraa of eeguu qabnu lubbuu teenya tanallee salphatti baasuun gaarii miti. Sareen badheedhaa dhuftee nama nyaataa hin jirtu jedhan. Warri mootummaas jaalattan taate warri mootummaa hin jaalanne yoo lubbuu teessan jiraachisuu barbaaddan gadhee ganda teessanii eeggadhaa. Fagoon deemina. Diinni Amaaraa dhufee si jeessu tokkos hin jiru. Kan ati
irraa of eeguu qabdu nama ganda keetitti. Muudama xiqqoo qabaannan aangoo xiqqoo qabaannan lubbuu kee kas nyaatu nama ollaa keetii ta'uu beekti. Kan irraa of eeguu qabdus isuma dhumate. Poolisii Oromiyaatu si nyaataa jira, milishaa gandaatu si nyaataa jira. Kaadiretu rasaasan si waxalaa jira. Keessattuu namoonni biyya alaatirraa galtan sirriin dhageeffadha. Namoonni biyya alaatirraa galtan ka sooshaal miidiyaan keessan irratti wantoota adda addaa maxxansitan. Waan mootummaa faallaa ta'e waanuu fedhee woo maxxansitan. Namoota ganda keetii miidiyaa kee jala hin fidin. Guyyaa galtuuf rakkoo sirratti fida. Milishaan gandaa sareedha. Waanuma ati gaafa biyya alaa jirtu waa wayii sheer goote yookaan poost goote ilaaletini akka hin taanettis nyaata. Kanaaf warra gandaa of jalaa xaraga yookaan waan akkasiitirraa of eega. Duraan booletti nama qabanii nama hidhanii mi'a ammaa fe'oon akkasii. Gandumarraa dhuftetti gaafuma ati galtu ati gaafa biyya alaa jirtu mootummaa akkana godhaa turte siin jedheetuma rasaasa si waxala. Wanni rasaasan nama waxalaniif maaliif beeytani sababni isaa? Nama gaafatutu hin jirre ati duunan namni isa gumaa gaafatu hin jiru namni isa hidhu hin jiru kanaaf si waxala waan biraatiin. Sirratti leenji'a. Alaammi sirratti barata. Ka isa harka jiru rasaasa xiyyitiidha waan ta'eef ati sitti galchee namni isa gaafatu hin jiru. Kanaaf jedheetiniin lubbuu kee baasa lubbuun kee haja dantaa itti ta'uu diddee jechuudha. Falli jiru ufumaa of eeguu ufuma keenya lubbuu ta'eennaaf gatii kennuu qabna jechuudha. Lubbuun gatii dhabee jira waan ta'eef. Mootummaa wanni komannuuf takka hin jirudha. Mootummaan komannu kan nu nyaatu jiru kan nu jeesu jiru kanuma nu keessatti Oromoodhuma numa keessa jiru. Mootummaan haa eeyyama kennuuf iyyuu malee kan silaa beekee si dhiisuu qabu isa ture. Si dhiisuu mitiin silaa danda'ame jira siliqibsu duriiyyuu gaafuma wayyaaneen hin jirti jedhame saniiyyuu wayyaaneen nutti ergiti malee kan nu nyaataa ture fagoo dhufe isinitti fakkaatin kan kennuman nu nyaataa ture abbamatu ilma hidhaa ture obboleessatu obboleessa hiisisaa ture dabarsee walii kennuti ture. Bar ajaa'ibuma mee ammaa ilaalaa kan ajjeefamu Oromoo artistii Oromoo kan ajjeesu Oromoo kan aangoof wallolu Oromoo kan biyya bulchu Oromoo kan holola walirratti oofu Oromoo hunduu Oromoo bas akka waan biyyattiin Itoophiyaa sun guutuun Oromoo qofaan marfamtee jarrummaa wal nyaatti nutti kolfee bardiinni. Egaan kanaafi namoonni biyya alaatirraa akka tasaa galtan of eeggannoo keessan cimsaa isiniin jedha. Obboleettii teenna Boontuu Jawaar kan jedhamtu tan godina Harargee baatti lubbuu isii baateef araarama kadhadhaaf isiniin jedha. Qophii har'aaf qabu kana fakkaataa waan na dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jedha. Namoonni chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Nagaan naaf tura rabbi sinaa eegu isiniin jedha. Kan rabbi caalu hin jiru fayyaa ta'a.